jalqabaa kaaseen sochii ishee tokko tokkoon hordofaa ture. Dogoggora tokko iyyuu irratti hin argine. Dhugaatti waa'ee koo yommuu baratu na jibbitii laata shakkii jedhutu keessa qubatee jira. Garuu waan itti beekuu qabdu Meelaalaan hiriyaa ishee duraanii kan dhiiste erga si waliin ol barteen booda akka ta'e garuu si sobdee jirti. Ta'uu danda'a. Sababni isaas immoo waan baay'ee na jaallattuuf akka namni sodaatee ta'a. Hin ta'a. Mee amma maal yaadda? Egaa boru Meelaalaan sa'a hojii booddee siifan fiddee akka isheen dhuftu waan godhu. Sana booddee immoo atis dhuftee waan jirutti himna. Firaa'ol, dhugaa dubbachuuf ani baay'ee sodaadheera. Siifan maal naan jetti laata? Yookiin immoo an dursee waan jirutti himee sana booddee dhufuu dandeessa. Akkas wayya natti fakkaata. Ani danda'ee ija siifan laata. Abshir. Kana booddee firii taana. Akka ta'e beeka. Sa'aatiin kee immoo baay'ee bareeddi. Sagantaa ittiin beeku haala fakkaata. Siifantu kennaa naaf kenna. Gaama. Filannoo sirriitti beekti. By the way, sin gaafadha osoo hin jennuun irraa fudhadhe. Meelaalaan dhaabbata akkama fideetti koomishinii 200 ishee argatte. Koomishinii maali? Anuun beeku siifantu akkas naan jedhu. Maali maal taate? Maali boossa? Maali boossani maal akkamitti homaa taane jetta butubaa jirtu? Sababa malee boossa? Maali siifantu na yaaddessaa jiru? Maali siifa maal taate? Bakka hojjettu sanatti qabduu maallaqa akka isheen taate beektamu. Eeyyeen kanaaf maaltu maal ta'eere? Kaasnaan furtuutu irraanfattee birii 200 jalaa fuudhe. Maal? Yoom jalaa badde? Kanis Maaliif natti hin himne reeti? si cinquun barbaanne egaa. Maal jechuudha? Qarshii ishee kanaaf itti gaafa kana buusu. Anatti maal natti dhaga'ama? Boy waan dhumaaf. Kana amanuu hin danda'u. Kan si dhibu Meelaalaan barsiifan jala maallaqni bade jettee akka isheen harkaa fuutee beektaa? Sanuu immoo akka ati kenniteef itti hin himu kan isheen naan jetteef akka hin gaafanneen sodaatteeti. Meelaalaan sirriitti na sobdee jirti. Maal?